tantama obboleen kee biyyoota arabaa keessa jiran ijoollee shamarranii biyyoota arabaa keessa jiranii dhaamsa kana waan kana itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaadu waan ittiin fayyadamuu barbaadu keessattuu ijoolleen biyyoota namaa jirtan qimamoonni mana madaamii biyya namaa jirtan wanni kun isin fayyada jabaadha itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaadu wanni an isin dhaabuu barbaadu haatantamaadha Adaamaa Finfinnee Bushooftuun ala biyyoota sadeen Adaamaa Bushooftuu Finfinneen alatti warroonni qimami mana madaamii jirtan seera haaraa bahe kanatti fayyadama lafa keessan caraqaa hamma ammaatti jiru naannoo baqa Adaamaan alatti Bushooftuun alatti Finfinneen alatti lafa caraqaa daddafa kaarta pilaanii baafadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessanii uzuuta kabajamtoota kiyya dhaamsa tantamaan isin dhaamu barbaadu dhaamsa kiyya kana sheer walii godha waliin ga dhugaa rabbii isin jedha seerri amma bahe hedduu bareedaadha keessattuu Adaamaa Finfinnee Bushooftuun alatti lafa caraqaa seera malee odoo kaartaan qabaatiin odoo ayyar kaartaan qabaatinis yookiin immoo kaartarra kan jirre jechuudha daddaftanii waraqaa seeraa yookiin kaartaa pilaanii irraa akka galfattan ijoolleen mana madaamii jirtan dhaamsa kiyya kana wal sheer godha isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya wanta kana hongodhin dhugaa rabbi carraa qabdan kanatti fayyadama isin jechuu barbaada carraan isin qabdan carraan kun carraa bareedaadha garuu carraan kun hanga waggaa lamaatti itti fufama jedhama akkamittiyyuu hanga waggaa lama ka fufamu amma eegalamee jechuudha amma sa'a kanarraa eegalamee hanga waggaa lama akkas bakka carraa kanatti amma ji'a kanarraa eegalachuu ji'a kuna bu'cha kana bakka akkas naannoo akkasiisanii carraan kun immoo tuyyu akka isin hin darbine carraa kanatti fayyadama carraan baay'ee bareedaadha akka seerri bahetti tumsi seeraa baasetti warri waraqaa hin qabne warri waraqaa lafti keessa ka irraa diigames jedhamee ture ka irraa diigame suni iyyannoo qabaatu qabda waraqaa ragaa qabaatu qabda jechuudha amma mootu kun isin asii dhiiftanii waraqaa seeraatti baafachuu seeraan itti fayyadamu waan sanatti jechuudha otoo maal hin jedhin otoo yeroo keessan hin gubinitti daddaftanii galmeerraa akka galtan kun seera amma bahe jechuudha seera tumsaa amma bahe seera amma bahe kanatti mootu isin akkuma jiraa miti oduudhaa dubbiin kun dhaabbatamaa miti keeyyataan qabaa keeyyataan gadhiisaa jiranii seera kanatti maal yoo fayyadamtan carraa qabdanii barisin wallahi carraa qabdanii wanni duraan booyaa turame amma immoo gammachuutti isin jijjiirame jechuudha amma fakkeenyaaf irra guddinni dheeraa keessatti ittayya keessa akkasuma maaliyyuu horotaa diisiis akkasuma naannoo gara bakka biyyootuma kamiyyuu haa ta'u Adaamaa Finfinnee Bushooftuun alatti sadeen kanaan alatti carraa bareeda qabdanii uf duuban deebinaa hin taa'inaa hin rafinaa mallaqa keessanii waraqaa keessan itti baafadha kaartaa keessan gaafa itti baafattan kaartaa san onlaayinii gubbaa galchatu qabdan seera jala ooluu qaba onlaayinii irra gaafa isinii gale allaqa dhumatee jira jechuudha isinii galee kanaaf raftanii bulinaa isin jechuu barbaada obboleen kiyya mana madaamii keessa jirtan kuni isma beekamaa dhaamsa tantamaa kana waliin otoo geetanii walii sheer odoo gootanii itti fayyadamtanii yeroo keessan kanatti jechuudha humna keessa waggaa meeqa biyya namaatitti dhumee caraqaan bitame irratti ijaarame diigame sunis seera qabaa na fakkaata diigame sunis waraqaa mana qabaannani lafti hin argata jedhama na fakkaata akkasiiti viidiyooleen hedduun yeroo ammaa kana miidiyaa irra deemaa jiru ni argita yoo ta'e inni guddaan immoo seera amma bahe kanatti fayyadama obboleen kee hin callisina ufitti ilaalina ufiin hin taphatina humna keessanii hin taphatin namni mana namaa dalagu xaaree imimmaan isaa buusee dadhabee beela'ee dheebotee harka isaa kirooriksiin fixee qorraan waa hedduu jiraa mitiira obboleen kee biyya namaa jirtan hin beekna jechuudha akka itti dalagamee dhufamu erga carraa kanatti argamtanii keessattuu batalaa irra guddinni dheeraan jechuudha dheeran lafa caraqaati namichi tokkotu maal jedhe sanitti fakkaata disii tokko maal jedhee ture asitti jedhe karaa hojii dhufne wallahi namicha san jedhe asitti jedhe magaalaan tuni
magaalaa caraqaan beekamte magaalaa caraq ilaala inni hin tuffate yeroo sanatti rabbiin immoo akkasitti isin hin gatu laalaga magaalaa caraqaan beekamte gabareen jedhe akkasuma gabareen asitti caraqaa guuree booda bu'aa jedha innis barii beeka innis caraqama san qaba kan beekamu kanaaf isin immoo tuyyuu erga seerri kun haarofti isin ibay maaliif raftan maaliif teetta maaliif ufitti caaleftan ka booyinsatu caala bootu caala waan argamtanitti wanni seerri haaraa erga bay itti fayyadamutu caala booyuu jechuudha kun carraa bareedaa kan argannaan of duuban deebiinaa of duuban laaninaa itti fayyadamaa isin jechuu barbaada akka mataa kootiitti jechuudha bu'aa turre hammam bu'aa turre ni beektan hammam hiriyoota meeqa dhabne ni beektan mana madaamii keessatti ijoolleen utoo booyan rifaatuudhaan onneen isaanii lubbuu isaanii dhabanii onneen isaanii dhaabbatti utoo booyan ni beektan jechuudha guruupii ijoolleen dhiimoo keessa jirtan ijoollee meeqa mucaa gaafa waggaa kana lamaan kana utoo boottu mana akkamii ijaartee utoo boottu onneen isii dhaabbatte yookaan yaadatan ta'e mucattiin sun garee quraanaa keessatti jirti nafa akka dhiimoo keessa mucaan sun ijoollee meeqa sammuu isaaniitii maraati ijoollee meeqatu lubbuu isaanii dhabe namoota abbootii keenya meeqatu mana kana asii achi ijaarachuu hin dandeenyu asii achi humna hin qabnu ka jedhan ijoolleen biyya mana madaamii jirtan nama mana kana ijaaree asii achi hoo takka jedheetiniin ka'eetiniin ijaara warri jettanii lubbuu isaanii dhabame mataan isaanii cinqame biirootti gadabsan meeqa kami ni beektan jechuu keessattuu ijoolleen mana madaamii kanaafuyyuu amma immoo carraa bareeda argatan kana maaliif itti fayyadamne maaliif itti fayyadamuu diddan maaliif kuni kallabsiin kan baay'ee mootummaa marraa bahee hin beektanii hin dhageettanii itti fayyadamaa isin jechuu barbaade yeroo keessan hin gubinaa yeroo keessan ittiin taphatinaa jireenyi amma yeroo biyya arabaa kunis hamma amma duraanis dalagattan asitti dalagachuu akka hin dandeenye beektani hin beektan asitti akka dalagatta asitti ni ulfaata asitti haalli hunduu ni ulfaata jireenyi biyya arabaallee waa hunduu ni ulfaata damoos ni qannasa maaliif hojjeta sababa lolaatiin hin beektani gaafa lolli ammaatu arabni illee mindaan isaanii mootummaan irraa qannasa hin qannasa bakkuma kamittuu an Itoophiyaan beeku malee biyya arabaa keessatti gaafa lolli tokko uumame mootummaan mindaa isaanii hin buusa kana ni beekna bizinees ana kan beekutti gizee tokko nama mudatee jira waan ta'eef kanaafuyyuu yeroo argatan kanatti lafa keessan daddafaatii seera jala oolfadha akka qabdani isinii galee obboleeyyan kiyya ani baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja isiniif yaadetti wanni biyya keessatti gadhiifame immoo waan dhaabbataa waan ta'eef isiniif fawriin sheena fidee nagaan tura